الله مرضو يستنى دين الإسلام يمن يملا إسلام مولو يهونا يمسوات سلام دا إسلام سنت دامدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نراجع وبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني أردفتوني أمانتا مسلمة هندي كيسانو جرتو بقربين وقادان سنج إيرام عيد مبارك تسنين جنة جرا كم برنا كم برا إجري ربي نفاقو كدوتو بأتلي channel كي رتي كبجال أنو أفيرو كيتي فدوتو كغلتو من ألفات سنين جنة جرا سلمان جبرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفو كدوتو gaafi isin gaafattan isiniif qabannee dhiyaannee jirra inshallah yoo rabbiin nu gargaare gaafi keessan hanga dandeenya isinii deebinaa inni abdii qabna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota Kadoo Tuub jalatti argamtan jirra jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah nus nagaa keenya jirra. Ramadan Mubarak kan baranaa kan bara eegaree isiniif haa ta'u isiniin jennaa. Gaafi hiriyoonni keessan isin gaafatan akkaan maangadiitii garte tokko faarratti asuyyeen dhalattuu eessaati eessatti guddatte amma hoo eessin jiraatti jedhe sagalee kee qabaasa. Bismillah alhamdulillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asuyyeen godina Jimmaa aanaa Goommaa magaalaa Aggaaruu naannoo Caggoo jedhamutti dhalattee guddatte. Amma kan isin jiraattu IS Imarat. Okay. Saaliyaanoo eessatti dhalattee guddatte eessa jiraatti jedhe. Hayyee anis kan inni itti dhaladhee guddadhee Jimmaa Aggaaroo ganda Ganjii Daalichoo jedhamtutti dhaladhee guddatte. Okay, Suudiinoo jedha ani ganda Budoo Kiraanaa Saqqaa Coqorsaa jedhamti. Waldaan koo Jimmaa dhagaa. Okay, gaafii lammaffaarratti abdii Jimmaa lijiitu gaafate quraana eessatti qaraatanii jedhi kitaaba meeqa qaraatanii jedhi. Ani quraana kanin baradhe biyyuma kootti maatii kiyya biratti kan qara'ee alhamdulillah rabbil alamin garuu kitaaba hin qaraane. Hayyee anis quraana kanin qara'ee asumatti kitaaba immoo hin qaraane. Anis quraana kanin qara'ee asumatti kitaaba garuu usulaa fi arba'inaa qara'ee alhamdulillah. Okay, hiriyoota keessan keessaa kan rabbiif jecha jaallattan afur naaf dhagaa jedhe abdii Jimmaa jedhe. Ani kanin akka lubbu kootiitti jaalladhu tokkoffaa Munaa Muhammad, lammaffaa jaallattu diin Islaam, sadaffaa Suudii Shamsuu, arfaffaa Kadoo Tuub. Barbaadu am sadaffaa. Amma gaalaa gaafiin kun gaafii hedduu tokko ulfaataadha. Ijoolleen ani jaalladhu hedduu kan jirani. Walaakin immoo inumaan waama akkuma asuyyeen jettu ani Munaa Muhammad, asuyyee Suudii Shamsuu nama tokko nama kamiin waammadha nama hedduutu jiran egaa jaraan alatti jechuudha. Yani akkan kana sana jedhu hin qabu yani hedduutu jirani waan ta'eef warri haftan natti hin gallanina. Sumayyaa Abbu. Okay, meeqoga afur guuttadhe ka. Okay. Ani afurii olii kaa jaalalleewwan keenya waan fixuu hin dandeenyu garuu keessaa ijoo waan uumama jiru. Kanaaf warra miidiyaa irratti beekaman kana ibsinee warra keessummoo keessumatti warruma miidiyaa irraa iyyuu hedduun keessan haftanii jirtu dhiifama guddaa sumaan akka do'ati immoo eenyuun gaafate gaafii kan abdii of eeggadhu gaafii akka kana namatti akkan deebisne. Okay. Ani hiriyaa rabbii jecha jaalladhu gaafa munaadha afaan isin lammanuu waan maaliin lammaffaa sadaffaa na waamnatti lama duddubbee jiranii arfaffaa afur jaalladhu. Ofiikkoo nama hunda dursiteeti kan itti jaallattu. Okay. Kaliil akka jaalalli isin qabee beekaa waggaa meeqatti isin qabee jedhe. Jaalalli isin qabee beekaa waggaa meeqatti. Eeyyan na qabee beeka garuu waggaatti na qabee hin beeku. Jaalalli namni hin qabne addunyaa kana irra jira jedhee hin yaadu. Ana hin qabne. Kanaafuu nu qabee beekaa jenna. Gaafiin keenya kanuma. Nu qabee beeka jedhan egaa akka biyyaatti.
namni jaalalli qabeen beeku jedhu akka kijibate eenyunuyyuu hin beeka waan ta'eef ilma namaa ta'ee namni jaalala hin qabamin hin jiru. Kanaaf jaalalli immoo kan irraa qabaman waa hedduutu jira. Kanaafuu jennaan na qabeen beeku jechuunis waan baataadha. Namni waan irraa maraate qaba Ustaaz Raayyaa. Gaaffii itti aanu xahaadhumatu gaafate suudii shamsuu waggaa meeqatti heerumtee erga heerumtee waggaa meeqaa jedhee waggaa 18tti heerume waggaa 18 jechuudha. Aygarmaachuu waggaa 18 waggaa 8 waggaa 8 jechuun inni bu erga heerumtee waggaa 8 garuu 18 haaya nus kan adda baafanni jechuudha. Eesh itti qaxxalika. Okay, gaaffii shanaffaa irratti kara deemaa gaafatee tokkoffaa irratti jaallattuu diinal islaam ati heerumteetta yoo hin heerumne nama akkamitti heerumnu feetu? Ani hin heerumne inshaallah gara fuulduraatti yaadeetiin jira garuu namni ani fedhullee jechuun inshaallah isin waamuuf qophiirra jira. Garuu namni ani heerumuu akka kan barbaadu jechuudha. Nama imaana qabu nama rabbii isaa sodaatu nama maatii kiyyallee maatii isaallee ollaallee kabajudha bakka. Wanta kana fedha rabbii isaa uffatu. Okay. Durbummaa qabdaa jedhe yoo hin qabaanne eegigatte waggaa meeqa jedhe? Eessattuyyuu hin ganneen hin qabaa jedhiitti naa deebisi. Mabruuk. Okay, gaaffii kana garuu warra tarkaanfachuu qabda. Maaliif gaaffii? Yalla itti fufi. Eebiyaan. Okay, yalla eebsiin jedhani. Okay, ammas asuyyeen sabbasuma qaba. Asuyyee jimma. Matu eebii godhe galu. Jedhe gaaffii gaafadhammoo. Isa gaafattu gaafatu. Asuyyee jimma gaaffii wayii fakkaataa jedhe. Inni jalqabaa daa qabdaa daan kun dalagaatti isin fudhatama. Yoo hin qabaanne eega gattee waggaa meeqa dalagaan hin gatama. Heerumteetta moo hin heerumnee jedhe. Ani hin heerumne inshaallah gara fuulduraatti heerumuudhaaf karoorsiin jira. Qophiirra jirti. Karoora miti qophiirra jirtidha. Dhaggeeffadhaa Oromoo Madoon Sobeet duratti sun hin jedhamu. Arfaffaa irratti isuma gaafate mudannoo keessan kan baay'ee isin gaddisiisu tokko nuuf himaa kan yaani akka seenaatti lafa kaa'attanii. Ani akka kootti mudannoon kiyya Si gaddisiisa. kan baay'ee jireenya kan koo keessatti na gaddisiisu maalidha? Biyya namaa kana keessa taa'ee dhukkuba maatii kiyyaa keessaa dhukkuba haadha kootii dhaga'u. Kanaan ala wanti na gaddisiisu tokko mee akka rabbiin naa fayyisutti asumaan du'aayii naaf godhaan isin jira hunda keenyaaf Ani immoo mudannoo kiyya kan asiin kan gaddisiisuuf hin deemiti. Ani immoo kan na mudate ni maacaal jedhee bakka. Mudannoon kiyya kan na mudate yeroo daa'imummaa kooti mucaa daadaa kooti wajjiniin ammallee siinillee as jirti abbaa koo waliin sadi taanee gabaa deemne. Yeroo sana mabraatiin safara keenya illee hin jiru televezyiinii wanti jedhamu hin jiru safara keenya. Abbaan koo mana shaayee nu geessee televezyiinii kana fuuldura keenya jira televezyiiniin daabboof shaayeen fidamee fuuldura nu kaa'ame. Daabboof shaayee kana nyaachuu dhiisnee fuuldura keenya tuutaa'u televezyiinii ilaalaa jirra nu fagagnee jechuudha of hin beeknu bakka jirru televezyiinii bira. sila biyya dhaloota keessan eessaa qabu? Aggaaroodhuma kaa maa safara keenya daalachuun jiru ka gizee sana hamma galee malee yeroo sana hin jiru gizee sana nu daa'ima bari. Mabraatiin immoo arganu gurguddannee galee. Eertuu televezyiinii ilaalame laftee maktuu kanaawwamu. Waayee televezyiinii kana fagagnee ilaalaa jirra. Abbaan koo nummoo bebeelaa irra beektaa televezyiinii kana ilaaluudhaan neeti malee jechuudha. Abbaan koo maal godhe ijoollee jedhe turreerra beektaa saalii jedhe een jedheeni ka'aa gaangallaanaan jedhe. Yeroo fuuldura keenya ilaalu daabboon hin jiru shaayeen hin jiru waan jiru nu waa tokko nyaan zirgii duwwaa kana arginu. Isiin mucaan daadaa kooti abbaa koo sodaattee ija keessa na laalti. Ani immoo abbaa koon ija keessa laala. Yeroo kana abbaan jedheen jedhe meerree daabboon keenya eessa dhaqeen jedheeniini. Nyaataniitu naan jedhe. Yoom nyaanne maal abbaan nyaanne min jedheen. Ayi nyaataniitu malee naan jedhe. Lakkii wallaahi nyaanne hin jedheen kakadhe ga'an. Beelaarra yellaa kaanu hin jedhe. Lakkii boon kaanu hin nyaanne ammallee hin jedheeniin. Isii waan haasoftu yellaatee teessi daa'ima immoo nu lammanuuyyuu. Booda nu deebisee jennaan nyaannee kaanee
utuu nu jalaa dhoksee isa nu jalaa dhoksee fuudhee dhokseeyyii kaan deemna nu jedhe sobee jechuudha. Ija isaatu nu jalaa dhoksee Televizyinii ilaaluu keessatti of dagatanii. Wallaallee of hin beeknu nu jalaa dhoksee inni immoo jechuudha. Kanaafuu asumaan hubadhaa Saaliyaan biyya isaan hin jirretti kan isin dhalattee guddattee jechuudha. Maaniyyaa'uma nama baadiyyaatti dhalatee gama kootiin baadiyyaatti dhaladhullee ganamumaan ibsaan hin jira televizyiniin illee hin jira wanuma asumaan dhaaddannoo kan keessumaa hin argine anumaan akkana wanta dhabne jechuudha. Okay, asii jalin jetti. Waa'ee hin beeku mudannoon akka seenaatti lafa kaa'adha. Mudannoo tokkotti qofan qaba kan na gaddisiise jechuudha. Sunis gisan biyya ambaa kana dhufuudhaa jedhu porosesii jammaree fixuudhaa jedhu. Sagalee wal nyaanne jechuudha. Nan soomaara miti kaasigaa sagalee wal kaasi. Fixee jechuudha. Ana dhufuu qofittiin isaa galee birriin ittiin dhufummoo hin qabu ture jechuudha. Mucaan hiriyaa kootii tokko dhattee dallaalaa sanaa walitti dhattee birrii keesseen kaffaltu minaamin jettee achiin inni sirkiin irratti cufateetuma bakka ani jiru mattaawqaan na duraa badee minaamin isuma Addis Ababaa dhufee jiru jechuudha. Ijoollee safaraatiin hundi kuniyyuu dallaalichas ta'e anas ta'e isiis ta'e jechuudha. Wanaayyoo garaa keessaan walitti wallaahi. Achiin booda boohee kadhadheetan inni dallaala biraa jechuudha hiriyaadhuma jiraa jechuudha. Lafti jechuudha akkasittiin dhufee kaffale ja'a afur jedhee kana kan nama umurii korichi nama okay gaafiin itti aanu asuyyee Jimmaa jaalallee kee yeroo duraaf tokko jettee jaallattu maaltu si mudatee jira jaalallee yeroo jalqabaa jechuudha yaani yeroo ijoollummaa keessa inni jiraatti obboleessi kiyya baay'ee sana eegaa. Obboleessi nama eeguunis jira maalla. Jira kaa tokko kan walii galee yaanii wajjiniin deemullee hin jira. An garuu akka xalaataatti. Innaa mucaa wayii kan dinaasawu yaanii ijoolluma ollaatti. Jaalala jennaan immoo waan tokko illee beekne miti yaanii. Kazaan ijoollee kanaa waliin yoo dingata mana barumsaatti yeroo gallullee karaa irratti nu argee rukuttaa addaati jechuudha kanaan irratti gaggeeffamu. Innaa yaani kanuma seenaan biraani. Okay, gaafiin itti aanu anaa fi Suudii Shamsuu biyya jirtu keessatti osoo maal taatee jireenyi baay'ee sitti tole. Ani laa waan guddaa kana mootii biyya kanaallee ta'an jedhu waan hin barbaade machuu danda'a. Garuu laan otuun itti gaafatamtuu dubartoota Habashaas keessa jiran ta'ee baay'ee tokko natti tole. Akkana dubartii Habashaa ammartee jiraachisuu keessudha. Tuwannoo ko jedhamu hunda sitti jaaba uffisee hunda si jinaarraa kutee hunda si bakka. Abbaan mana tokkoon hin kennitaaf jinaarraa kutee. Lama ni heerumsiisa lahaa. Lama heerumsiisuu makkamu. Lama nu wajjiniin galtama. Lama jaarsa tokko. Hala wallaaha. Iskuti yaari. Viidiyoon kun akka naaffanne bitaa. Waa'ee masaa asumaan waa'ee masaa nu kan nuti Okay, ganaa jira oka waa'ee masaa. Okay. Ittaanu. Anumaa fi kuni jechuudha. Eega biyyaa baatee waggaa meeqa jedha. Biyyaa ba'uun koo tureera biyya kana dhufuun koo waggaa sadaffaadha. Okay. Inni itti aanu biyya galuuf karoora qabdaa jedha kunis anumaa fi biyya galuudhaaf karoora qaba inshaAllah waggaa ramadaana kana biyyattiin soomaa jedhee nabbiidha. Okay. Jaaffaa Rashiidaa binti Wallaggaadha. Suudiyye baay'een si jaalladheettee rabbiin si haa jaallatu. Okay. Quraana asitti qaraate moo biyyatti qaraate dan asumatti hin qara'e wallaa biyyatti hin qaraane fakkadaa malee. Okay. Hamma iftuu Jimmaa maashaallah rabbiin umurii keessan hadheeressu jettee amiin. Walumaan rabbiin umurii keenya nu hadheeressu. Okay. Sagalee kee ol kaasisuu. Suudii mudannoo kee quraana irratti si mudatee nuuf himii jettee mudannoon quraana irratti na mudatee an yeroo awwalaatiif yaani quraana qaruudhaa jedhu seenaa wayiin dhagee seenaa Imaamu Maalik natti fakkaataa yoo inni dogongorre ustaazii Asinuru giza himanu keessatti aayaa wayii qara'anii yaani seenicha keessa ture jechuudha. An dheeressee isinitti himuu tiktookii koo irratti duraan himeen ture garuu hamma tiktookiin sun duraa gubate. Aayattiin sun suuraa Hadiid keessatti argamti isinis ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آيات سنة إلى آخره أجمعنيني لازم آيات كان جون كبجدين كرور فرد
akkuma silkii bitadheenis guruppii irraan galee jechuudha. Guruppii 22 irra galee kanarratti sanarratti sotoon qara'uuniyyee lakkaan fagoon siyaara yaani juuzii 20 keessa juuzii 15 keessa siyaaran juuzii arfaffaa keessa siyaaran jiru. Yeroon dhaqee bira ga'uu jedhu bakka ustaazni suuraan sun baay'ee tokko jabaate suuraan addisu. Irrana deebisanii ammas irrana deebisanii aayaa sana ga'uu dadhabeen taa'een bu'aa egaa rabbiin egaa himmaan kun sin agarsiisine kanan na mudate. Okay, hamma garuu bareera ishee warra isinitti jabaate abdiin naasin jecha ammas erga garee kaddamuu jalqabde waggaa meeqaa jedha bara 2018 jechuudha waggaa meeqaa barachuun kun ta'een erga garee wayii ijaare garee daaraa furqaan jedhamu waggaa afurii waggaa afur jechuudha. Okay, Muniraa love you, I love you sister jettee hunda keessanii jettee rabbiin si jaallatu sister. Mullee rabbiif jecha si jaallanna. Okay. Asuyyee otuunii fi guyyaa tokkoo fi mootummaa si kennanii maal hojjettaa jedha. Maal hojjettaa? Mootummaatu si kennanii guyyaa yaadi tokko gahaan kanatti sirreessiiti. waan cimaa dubbadhu gagaa dirii koordii cabsi. Anitu mootummaan naa kenname ummata tokkoffaa ummata muslimaa akka malee rakkataa jiran kana akka jarri rakkina kana keessaa bahan lammaffaa ummatuma keenya biyya garaa garaarraa buqqaanii rakkachaa jiran bakka qabsiisee qabeenya kana bakka akka jarri booda harka namaa keessa hin gaddeef waan gahaa gumaachuuf hin barbaade jechuudha. Okay. Keessaayyuu ummata Oromoo jira. Lammaffaaratti otuu addunyaa kanarraa waan tokko filadhuu sin jedhanii maal filatta? Addunyaa kanarraa wantin awwala irratti filadhu haadha. Tokkittee haadha kiyyaan nageessi. Taa'u qonni nabbale. Sadaffaarratti islaamummaan siif maali? Islaamummaan anaaf badhaasa rabbii kiyyaati. Alhamdulillah. Saaliyaadhaa fi gaafii tokkoffaa otuu dirqama masaanuu suudii yookaan masaanuu munaa ta'isiin jedhanii kan eenyu taata? Masaanuu munaa giddii taanaan masaanuu anuusi barbaadaan jiru. Waa'ee masaanuu dhiisaan irraa naanna diddaniisi waama masaanuu gootu gurri koo dhaga'uu baasee dasneedha. Ani maal ta'uu yaa jamaa waa'ee masaanuu kana maana duuka deemti kun wanni kun. Okay. Otuu addunyaa kanarraa hamma jirtutti asumaan viidiyoo kana dhaabsan qabaa asirratti asumaan viidiyoo kana munaan yoo dhageesse saaliyaan masaanuu ta'uu feetetti jechuudha. Laa manaama yaani zimma yaan masaanuu nama tokko miti yaani dirqama taanaan immoo kanuma munaan ta'a malee kan suudiin ta'u bakka. anuusin barbaadu wallahi. Bakka kan kun ta'in garuu alhamdulillah. Okay, kan keessi dhufaafsi. Yalla. Okay. Otuu addunyaa kanarraa hamma jirtutti nyaata tokko qofa nyaadhu sin jedhanii maani wanta nyaadhu? Yaani waan tokko qofa nyaachuudha malee waan biraa nyaachuu hin danda'u miti. An biddeen maa fuudhii nyaadhee bishaan kootti dhugeeta. Kun immoo nyaata islaamummaa jechuudha. Isuma filadha akka kan biraa amara yaani naan dabalamu kan biraa. Wanti si salachaan isinuma biddeenaaf kanaafuu isuma watii keessaa ootu maal ta'e sitti tola. Laa hin jiru gaafa. Inni kun hin jiru isa kana naan gaafatiin silaa iyyuu. Qaxxalii hima. Ilaa biddeen isii dhiyaate watiin duwwaa ta'uu hin malle. Bisaan soo giddaan ta'uu malee. Kanaafuu asumaan dhaamsa kana gadoo biraan gaattee dasna jira. Sadaffaarratti islaamummaa jecha tokkoon ibsii jedha. Islaamummaa jecha tokkoon ibsii islaamummaan anaaf lubbuu kooti jireenya koo jechuudha bakka. Okay. Afaffaarratti otuu dirqama amala suudii keessaa waa tokko jijjiirisiin jedhanii maal jijjiiru? Isa si yeroo aarte daftee boosu kanan jijjiiratu jijjiirinaa jedhani. Isa hunduma nama baguma dadhabde baguma aangoon qabaate. Utuu aangoon naa kenname kanuman sirraa achumaan lafa kaayee kan biraasitti deebisaan. Aangoon kan rabbii qofa qaba. Alhamdulillah. Egaa nuti kan amma jedhaarra kanatti ni yaadu. Okay. Suudii anaaf gaafii tokko faarratti wanti quraanaa qara'uutti si kakaase maali?
jedha quraana qara'utti wanti akka kaase quraana qara'uun dirqama jedhee yaadaani maaliif wama tokko baratanii ofiitii jechuudha waan argite tokko waan baratte tokko itti fayyadamuutu caala malee wamuma hundaa dhaqanii yoo nama gaafataa oolanii namni tokko kan sirrii siif hin himne jira jechuudha nama jal'aas nama gaariis duukaadhuma deemte jechuudha kanatti dogongoratti gadi dandeessaa jechuudha kanaafuu laazim namni tokko muslimni tokko baratee qara'ee itti fayyadamu qaba. Gaafii itti aanu ati yeroo baay'ee hin aartaa jedha nama ooftaa maaliif jedha nama ifatta jechuu barbaadanii nama ooftaa nama ifattaa jedha maaliif ani wallahi namni kun yaani aatii natti fakkaatu namni dallanu natti fakkaatu mataa keessa nam qabaa malee sirraa maa raammoo funaan aartaa waan namni dallanu natti fakkaatu jechuudha uuma yaani achumaan dhiisan si haarabe raatii qabna walitti dabbaluu kenna kanaafani malee baay'ee tokko hin jedhu maaliif rabbishtan sana dhumee gaafiini dhumne haya qattaliga haya gaafii itti aanu inni sadaffaadha wanti ati amala namarraa jibbitu maal jedha amala namarraa wanti jibbitu fakkeessuudhaaf namni sun hin fakkeessa jedhee eegisuma guddaa yaadu sammuu isaa keessatti seef godhu jechuudha amala namarraa okay jechi ati jibbitu maali jedha jechi an jibbu jecha hin danda'u qara'uu hin danda'u barachuu hin danda'u hojjechuu hin danda'u hin jibbu kalaas ini waan biraa keessatti illee hin jira hin danda'u gochuu hin danda'u ikkoo hin danda'u jibbu jechuma kana jibbu maaliif namni hundiyyuu yeroo jecha hin danda'u sammuu isaa keessa seef godhe hin danda'u namni hin danda'u jedhee murteessinaan wama danda'u illee inuma hin danda'u garuu nan danda'a jennaan waan guddaadhuma laaffisaa qaba maaliif karoora qaba waan ta'eef kanaafuu kanumaa jechuudha gaafiin keessan inshaallah gaafiin kee xumuramee yoonii fi waaqa yoonii fi dogongora jiraate dhiifama warri yoo gaafiin keessan isin duraafis dhiifama isin jecha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kana caalaan deemu asitti dhaabbatu wanta nobbolee waan biyyatti daamatu waan hin dubjedhammaa asitti deebi'adhu akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na arga kaan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sinirraa gusadhu amma lubbuun jiruutti sin daagadhu yaabbolaa kiraa wanta naamadhu nan dagati rabbiif jecha na yaadadhu haaliqa kee biraa rahmata naa kadhu akka rabbiin biraa makfiraa argadhu yoonni naa rahmatee abadi salphadhu yaadadhu naa kadhu خالق أرض السماء نتمنى لقاءك بالسلامة الله مرضو يستنى دين الإسلام ويمن يا مولا إسلام مولو يا هنا يا مسوات تكفلوا بتنا